Ayu, ulfaadhaa sillachuu. Amma dhagaye booni jee. Eh, Sumaatu jaartii mama beeyanatti beeka malee mama beeyan jaartiin qabatte hin beeku. Ifin dara. Seenni Allah 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 ijoolleen faamiliin teenya hedduu jira akka. Wallah galatooma. Nu hedduu ni jala jira maashaallah. Okay, amma abdii irraa murti moo irraa murre? Natti himi. eh, Abdii irraa murratti moo irraa murre? eenyurraa? Gara laafina amma beeyan ji'a meeqa bookisaa baatee ni amma gara jabaatee jira argattu asii hooda naama. Kutee jira saatiin sun. Gara jabaatee. Boo'ichi maal rakkoo qaba si boo'icha bari imimmaan bar bishaan maal rakkoo qaba yaani? Maal jettee? Imimmaan bishaanii siin jee maal rakkoo qaba boo'ichi? Imimmaan sun akka laafu bu'aa? Dafeen buusaa ni turaa? Ndee ati amma imimmaan ishee akkaasan gatii dhorkuufi? Qoy namni tokko tokko yoo gara laafessi namni tokko tokko bakka dafeetuma bu'a. Amma ustaaza yoo argite dhugaa gara laafessadha. Bakka wanni ta'e amma namni rakkataayyuu namni booyyuu yoo itti dhufe ni bu'aa beektee. Okay, amma kanaa goonu ayyee dhageeffadhu. Mamma beeyan garaan jabaatu keessaa qabaatu puush na godhaa nuun jettee puush godhii jenneetiin nutillee maasheeticha puush goonee amma mamma beeyaniif carraa tokko nu kenneef bilis yoo keessaa qabaate puush haa godhuu yoo keessaa hin qabaanne immoo keessaa yoo si puush hin godhe immoo puush hin godhuu. Oh my god. Amma ilaal keessa kutee bakka ba'uuf yoo Guuttachuun deemaa qabu. Awwa isheetii bakka tanaan ka'u bakka tanaan ka'u wallaahi. Yoonii fi inni dhungan an dhungadhee fudha beeka. Wallaahi fudhata. Siif hin kennaanu. Bakka carraa warra qabu taate hoo. Yaa. Qoy richaarjii godhu kutee bakka itti haasitee buukoye qophaa'e akkasuma guuttadhu ati dura. Qurxummii amma makiinaa diimaan siqee bal'abee kadhates. Yaa. Dhungoo isaa qabate dhungoon hin ta'u yoo inni dhungoon kufee ati qurxummiin dabarta. Boonii jee walii gallameet. walii galle. Sheekha dabaas deebi'a daqiiqaan keessan hin jiru. Okay, boonii yammuutii qabadheetti si dhageeffadhaa sheekha irraa fitadhu yoo irraa fitte argadhee fi dhabeetti jiraa naa himeeti. Okay. Ustaaz. Ila abbaa fi wal cinaa dorgomuu deemna inni maama bayaanii ani bayaanii yoo inni dhungate alleencaan buusa. Dhageessan. Bayaan ustaazaa jedhamu. Faya jedhanam bayaanii fi poolisiin naabsaa booniyyeetu ustaaza irraa gaafii qabaa haa gaafattuu haa deebisuu fi argataa fi dhabasii deebitee manaa ibsa gooti nuti manni achi booda irra mareennetti waan dandeenyu goonaaf yoo isin sarara dhabde jechuudha. Okay. Ustaaz amma waada naaf galtee okay nin godhaa naaf godhaa akka jette yalla amma let's go. Maal baantan? Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Bare bayaan thank you. Amma barati waa keessaan qabu waan guddoo darbaatiin hin darbaafi jette. Yeroo Darbite? sadii foore Darbi ka. uummata kana duratti Bare. keessi godhuun qaba. Ija namaa La ilaha illallah. wallahi garaa dargome. Wai. Keessaan qabdu moo natti himi? Haran yalla. Polisiin hojjeeqin kaabara ammas ta'e ati barabaramni barnoota.
birraa fiti hanga inni ይታሰው ጅራ malee giiftiin biran geenye maama bayaan nagee dararu jirtan inni darbuudhaaf gayyaalii godhee humaa dhabee as deebi'aa jira hin cinqinaa dhiisaafa giiftiin hanga ati liivii irraa baatu biran ga'u Hamzaa dubbiin akkasiisa. maqaa isaatiin darbi ka erga giiftiin amma isin irratti darbitan kuma lamaame giiftiin tun gaafa dabbaa liivii tana cufatee bahe malee biran geessi maama bayaan bu'ee deemuu isin argu humaa biran geenye wanni isin darbitan ammaa miti gaafa dabbaa liivii cufe bira geessi asumaan kaameraa banatee kiis godhuu fedha kiis haa wal godhanii dhiisaa bakka rakkoon qabu. Biyya keessa yeroo bani akkas taanaan bakka yoo isaan lamaan dhugumatti kiisii